fida chunden da so what do you wanna kana jechuun biyaansi jaartima isaa sanaa yoo fudhatee dhufee haga nuti asii baanutti jireenyuma isaanii dhuunfaa jaartii ofiitii waliinuu jiraachaa kazaan ammoo haala jeesee nuti biyya kana keessaa baane kun bar waan qallaalidha isuma garaa nuti jabaate maree bakka du'aatu yoo soo hin gahin ani bar inni waarsaa kamuu kafalee dhufe ani masuulinnatiin hin fudhadha ishaaraa inni jedhu san irraa balleessuudhaaf shuur 100% an parsantii dhibba ittiin amana maaliifi kun dhimma ilmaan kiyyaa waan ta'eef ani wallahi yoo lubbuu kiyyallee ta'e ijoolleen kiyya bakka bareedaa deemtee qaraatii bareedaa na harkattee anillee yaala bareeda argadhee ilmaan kiyya kanarra yoo jiraadhe anaaf waan guddaadha namni dhimma fuudha isaa sanitti aarii hin qabu aarii kanan itti qabu caarraa ijoollee kiyyaa kana karaa irratti kana jala hafaarutti na aarse malee fuudhu suni beetee namni tokko namni si miidhe tokko jaayizaa isaa rabbumarraa argata ka fuudha isaatuyyuu taa'eetuma yoo haala annaasii biyya kana keessaa bahu achuuyyuu taa'ee naa mijeessuu danda'a du'ayyuu osoo du'a birayyuu hin ga'in kazaa ijoolleen gaafa asii baate abbaa isaaniiti haa fudhattu rakkoo hin qabu ani gidduu ilmootiif gidduu abbaa hin galu an kaleellee isaaf ilmoo walirraa adda fageessuu hin yaanne har'a sammootuu hin yaadu maaliif anaaf isatu wal miidhe yoo inni agam tokko na miidhellee akka inni ilmoo isaatiif jiraatu hamilee ilmoo kiyyaa ijoolleen kiyya akka abbaa malee guddatan hin barbaadu biyaansi gar tokkoon abbaa isaaniiti wajjin akka isaan gammadanuu barbaada beeyte ilmoon abbama waliin bareeddee dirqama ammoo aniif inni waliin jiraachuu hin qabnu ijoollee kana gammachiisu innillee jireenya isaa dhuunfaa jiraataa jireenya isaa ooffataa ilmoo isaatii haala danda'amuun sagalee ta'ee ilmoo isaatii waan keerii waan bareedaa yaadu hin danda'aniif inni aga rabbiin waliin nu jiraachise jiraanne agammoo rabbiin adda nu baase baane ilmoo ofiitii sagalee ta'uudhaaf dirqama isaan bira jiraachuu hin qabdu bakka teesseetiin ijoollee keetii sagalee hamilee ta'uufii qabda an kanan isarraa dhabe malee wallaahi ka rabbiin guddaan na argu ana meenya isaallee hin qabu akka namni isallee waan hin taane jedhullee fedhee osoo hin taane waan kana waan irraa dhabeefan ani dhimma kiyya ol baasee haasa'e malee wanni kun ammoo isa biraa waggaa meeqa guutuu eega guyyaa ijoolleen kun dhalattuuti hin dhabe anamma namni meebii fakkeessuu fi maqaa isa balleessuu fi jedha wallahi laazim maqaa takkaa maqaa maal balleessa baree wanni maqaa balleessu hin jiru yoo wanna takka ani isa maqaa isa balleessuudhaaf yookaan ajandaa isa godhachuu yookaan paaworii wayii barbaadee yoo haasa'e wallahi rabbi ilmoo naa kenne kana narraa ana haa fudhatu isaan hin fudhatin an ilmoo tiyyaan hin kakadhu wallahi rabbi ana haa fudhatu guyyaa takka dharallee irra hin keenye zeeroo takka waa inni na godhellee waa ijoollee tiyya godhellee tokko hin kijibne wallahi rabbi nan jiraachisin an ilmoo tiyyaan hin kakadhu maaliifi rabbiin waan nama godhu hin beekanu malee ani takkaa dharallee isarra kaa'uudhaaf paaworii wayii barbaaduuf yookaan ammoo uummanni Oromoo akka na gargaaruuf yookaan maqaa isa balleessuuf miti huyna kiyyaa ol ta'een furmaata naa godha jechuu haasa'e malee isaaf hadhas ta'u borus ta'u ani sharrii hin qabu inni ijoollee isaatii haala mijeessinaan ammas ta'u ani ilmaan isaatiifillee isaafillee keerii dhuman yaada. Asifo. Ati dhugumaan haadha gaarii. Jedhe dhageema absaa. Ni dhagame. Amma akka isaa gootu laal akkamma jette san jaartii fi isallee wajjin fiddee isinillee wajjaa jiraatu takka takka dhufee isii haa boorsu amma akkuma ijoolleen gammachuu abbaa feetu san isinillee takka takka jiraachuun bareeda jaarsa qabdi jechuun waan bareeda mana kee bulee deemuun waan bareeda jaarsa jaartii lamaa ta'us fa'a takkuma takka jechuun osuma hin feennetti saniifuu akkasumatti akka isin jette kana garteemi na wajji jiraachuun dirqamaa miti jechuu tan osoo hin ta'in wajjumaan jiraatan sanillee fiddee gargaartee waan siistama haquu sanirratti asharaa haquu sanirratti dalaganii achi booda jaartii sani booda dhufee fudhata yoo viizaan dhufeef isii wajjiin akkasitti ijoollee tana biyyaa baasu qabaa amma silaa yaanne akkasinan fakkaata. Coominni qarrayyuu lama qabaa sanillee fidee yoo dhufe tana yoo irra dabale afuri galee bara akkasii bar duraanuu lama qabaa coominni isii malee iyyuu jechuu kaayiroma kana keessaayyuu. Kaayiroma keessaayyuu moo? Kaayiroma keessaayyuu lama qabaa. Aboo kun duuba maraata kaawaa dhiiraa miti korbeessa mareeti korbeessa ururtuudhaa dhiiroo gurbaan. Ilmoo biraa ni qaba edaa biroo. Ibsa maanta coominni qaba gaatee bare. Aboo
gurbaan ururtuudhaati. Okay, Teessaa rabbi. takaayiroo sanii yoo galee okay jaartii takaayiroo. Siifoo teessaa kanaa wal barteen. Sababa maali? Suuraa ilmoo qaba. Takkaan nageenyaan akkanaa hoo haayi achumaa hundi qabee jechuudha. Nasrumaa humu. Siifoo. Achi sudura jaartii fuudhee qaba ilmoo. Ara ilmoon qabu bismillah. Waribsa lama qabeeyyuu fikira Jaartii qaba jaartii qaba. jaartiidhaan. Hin qabu Hamza bakka ati sillee si wajjin illee haa jiraatu akkas hin jedhin naan jette laali habiibi kiyyaan nama fedhii ofiitii jiraatu miti nama ilmoo haa jiraatudha. Ani inni jaartima isaatii oliin haa jiraatu rakkoo hin qabu. Kabiraani qaba kaayiroo tana keessa osoo galin duras si wajjin achi ni qaba. Halaalaa miti garuu halaalaatii miti mahannaati. Ajaa'iba osuma jaartiin haa qabu osuma ilmaan qabuuti wanta deemmatee jechuun maal jabiinsa maqaan isii Shummaa. shummaa yaa gaddaa ta'u Ati beektaa fiiree siifoo gaafa sana. salbila meeqa Yeroo sana dhibee adda bahee jira yeroo sana aniif inni addaa miti gargar ba'uun bira 2023 gargar baaneef yeroo sagalee isaa ta'u sanillee an jireenya kiyya jiraadha. Inni jireenya biraa jiraataa turee barnute gargar baane Koi kaane koi haraam hin jiru qaaniin hin jiru jechuun namni waliin galee hojii jiraachuu nafa malee maal hoo inni kana. innillee jireenya isaa jiraata jechuudha. Yeroo mana hidhaa ture sanillee ani taa'uliin Bakka sanuma bira hojii ka sanin fedhummaas dhiisee Oomin Najirman gar Baltazaarii Arsii jedhama. Bakka kana. oo Baltaazaar guddoo adda Amma dhaggeeffadha. Bakka yaatanitti dhiirti shamara miidhuu haadhiif jara keenya. Jaalattanii jibbitanii shamarri nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaami nabi Muhammad imaanaan inni dhaammate shamara. Shamara tanaaf kabajaa hin qabne yoo shamara tanatti dila kana mara gafuu tana mara hojjennu taane jiruun teenyaa fi barakaan umrii teenya keessallee takka hin jirtu. Tana beekadha. inni bannuma du'aa fiihu uraa tana dummeessuun barreeffamaafu umriin si gabaabsite umrii namaa nyaatu numa du'aa achuma du'aa Wadu anu gaafa tammaa udu inu kambara fudhatee toruu takka keessa akkati viidiyoo waraaba. Isa mooqa biraa tiyyeetti ilaalee baran viidiyoo takka. Amma tokkos miliyoona 15 namarraa nyaate idinoo biyya tana keessa finfinnee keessa taa'aa jechuun miliyoona 15. Qarshii Itoophiyaa miliyoona 15. Sila eenyurraa? Miyyoo teenye takka irraasi. Intallee sarti gar. Ameerika jirtu. Wanni bareeda godhe san diidama isa godhe. qofa kun wallaggattis hojjettuu baankii takka itti bareennaan sanuu ilmaan qabdi nama biraa heerumte ilmaan qabdi itti bareennaan na heerumu qabda jennaan lakki ani ijoollee kiyyaa guddifadhettee jalaatinnaan makiinaa keessa kaayatuma achi deemee ajjeesee miidiyaan Itoophiyaa guutuu gabaasa jiru argitan qaba. Akka haya. Kamana baankitti ajjeese suyyoo. Sani haa na wajji jiraachuu qabdaa lakki ijoollee tiyyaan guddifadhaa jettee jalaatinnaan shuut godheetuma ajjeese. Dhalaa sana dhiirti garaa itti jabaattee jirti yaa musiibumaa gubbaatti jiraansa. Mee warreen kana koppiliin godhaa jira kan warreen kana irraa haasan koppiliin godhaa. Hundi keessan koppiliin godhaa keessa foloo mana foloo koppiliin warra sira jiru guutuu foloo godhaa. Warra sira jiru guutuu foloo godhaa. Amma namni miliyoonni 15 irraa nyaadhame kuni obboleettii teenya dhalaadha. Siigalee nyaadhuun dhugottee jaarsa kiyyattee amantee biyya sanitti itti argite. Manaan jaare waan godhette. Beekadu kun amma tunnuttuu iyyatteetu waa agartee naanis wal beeyti. Kara hedduu hedduun dhuftee sagalee ergatte. Kasuu darabee haadhaa dhiiratti maallaqa argitee mana nuu jaare maarretteeni hoggo galtu mana dhabdee ifis dhabdee mataan maraattee akka carqii darbitee mudhii hidhattee kararra akkatti mana jaa deemtu maallaqa jaa deemtu qubaan lakkaa'amtee dhumtu dhugaan isin hin jaa suu darabee irraa galte. Uummata akka maallaqa ishee dhabdee jechuudha. Gandinis achi buutee. Mana namaa footoo kaasetti ergiti sadarkaa kanarra ga'ee hajibaa bar maallaqa ni ergiti isin ol guddatu jireette inni bakka bira fedhu haruunfaa isaa daleessifata maqaa isaatiin kan isin hin beekne yoo fedhe ni nyaata yoo fedhe ittiin fuudha jaartii biraa ittiin fuudha.